kana ana wajjiniin dhaggeeffadhaa walumaan deebisnaa anaafis naaf deebisii paaspoortii dhumeen biyya galuun ni danda'amaa. Ammas gaaffii inni biraa immoo kan itti aanu jechuudha. Namni tokko paaspoortii keenya irratti balaaqa yookiin immoo kissii godhee gara biyyaa yoo nu galchee akkamitti beekuu dandeenya? Gaaffii akkas jedhudha jechuudha. Ammas gaaffii biraas immoo paaspoortii otoo hin haaromsiin ittiin biyya gallee deebi'uun ni danda'ama. Waa'ee paaspoortii ilaashise inni biraa Burtukaan Tashoome yuutuubiin siif kaffaluu eegaleera. Akkasuma immoo abee biiroo jijjiirrachuun ni danda'ama. Waggaa 2 fixnee biyya galuu dhiifnee asumatti yoo jijjiirranne ni danda'ama kan jedhu gaaffiidha. Iddoo kamitti ashaaraa gooti madaamiin eessatti bakki ilaallachuu qabnu? Fakkeenyaaf suura keenyatti immoo iddoo kamidha kan jedhudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Ani nagaa kooti nagaa irraa hafaa nagaa guutuun qaba waaqayyo haa galatu nagaan na bira jiru isin bira haa jiraatu. Kana taasisuun jechuudha namni mana koo haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo kommoo laayikii gochuun eegalaa isiniin jedha. Egaa gaaffii obboleewwan kiyya gadda waa'ee paaspoortii fi akkasuma waa'ee madaamiin gaafa yoo rakkoo tokko uumte paaspoortii keessan irratti balaaqa goote isin galchuu dandeessi jee irratti gaaffilee kana na gaafattanii jirtu jechuudha. Isa kanaaf immoo gaaffii kana innan isinii deebisa. Gaaffii tokkoffaa namni tokko waggaa 2 fixee ka'ee yoo biyya galuu hin feene yoo ta'e biiroo dhaqee yookiin immoo madaamiitiin walii galee jijjiirrachuu ni danda'a kan jedhu irratti jechuudha. Namni tokko kan inni deeme waggaa 2 dirqama. Waggaa 2 sana keessatti immoo madaamiin tole yoo sii jette yoo eeyyama ishee ta'e qofa mana sii jijjiiruu dandeessi. Isheenuu ofii ishee sii jijjiirti otoo hin taane biiroo si geessitee mallattoo ishee isa duraa sana haqxee mallattoo nama hambiraa mana hambiraa galteetti ani ofirraa baaseera kan jedhutti si galchiti malee namni tokko dhimma lubbuu kee dhimma nageenya kee itti gaafatamummaa fudhateetu si fudhata gaafa si fudhatu malee callisee si fudhatee mana kanarraa si baasee geesse mana biraa si galchuudhaaf itti gaafatama jechuudha namichi sun. Waan hundatti farramee si fudhata gaafa si fudhatu nageenya kee farramee si fudhata fayyaa kee waan hundumaa dhimma lubbuu kee irratti farramee si fudhata waan ta'eef gaafa ati mana nama biraa deemte sana irratti rakkoon tokko yoo isarra ga'e yoo sirra ga'e isatu itti gaafatama jechuudha. Maaliif tokko jedhee gaafa Itoophiyaa irraa si fudhate namicha sanatu masuudummaa yookiin itti gaafatamummaa fudhatee jira jechuudha. Kanaafuu yoo madaamiin kee yookiin kafiilli si fudhate sun tole jedhanii walii galanii biiroo si geessanii biiroo wajjin walii galanii nama hambiraatti bakka si buusanii namicha sana bakka bu'ummaa irraa fudhadheera jedhee irraa si fudhate malee madaamiin si qayyaruu hin dandeessu. Biiroon tasumaayyuu si qayyaruu hin danda'u. Biiroon mirga hin qabu jechuudha. Yoo madaamiin tole si jettarraa eeyyama madaamii irraa kan hafe biiroon si eeyyamuu hin danda'u. Madaamiin tole siin jennaan garuu biiroon akka nama haaraa tokkotti tokko jedhee farramsiisee mana si galchuu danda'a jechuudha tokko. Inni biraa immoo madaamiin akkamitti yeroo balaaqa yookiin immoo kissii nurratti gootee nu gashitu gaafa madaamiin aarte jechuudha. Yoo aarte yoo badiin tokko ta'e ati yoo balleessite yoo siin feene ta'e yoo mallatteessite paaspoortii kee irratti ashaaraa gootee yoo si galchite hamma waggaa 5 hamma waggaa 6 hanga biyya kana akka hin deebine yoo balaaqa si goote irratti chaappa'a jechuudha. Eessa irratti chaappa'a suura irratti chaappa'a moo bakka kam irratti chaappa'a kan jedhu jira. Iddoon irratti chaappa'u waraqaa achuma keessatti jechuudha diimate irratti chaappa'ama saayinii ta'e saayiniin irratti chaappa'u jira. Paaspoortiin kee qulqulluunsaa sitti laatamu jechuudha irratti chaappeffama hanga waggaa 5tti jechuudha. Ammoo inni biraa ammoo gaaffiin tokko kan na gaafatte obboleettiin keenya abee yuutuubiin maallaqa sii kaffalee beekaawu eeyyee naa kaffalee beeka. Ammayyuu anana jechaa jiru isadha jechuudha. Maaliif jennaan biyya gaafa galtee irra caalaatti kan si fayyadu yuutuubiidha. Maaliif jennaan amma irra caalaatti gibiratu baay'ata, kiraa manaatu baay'ata, wacii hedduutu baay'ata. Daldaluudhaaf baay'ee daldalli ni ulfaata jechuudha. Garuu siistemiidhaan yuutuubii dhimma koo jettee jiruu koo jettee ati irratti hojjetta taanaan
haguma hojjetaa mootummaa tokko sii kaffalaa jechuudha. Haguma hojjetaa mootummaa tokko ganama ba'ee galgala gala. Atis immoo ganama kaatee ajandaa yookiin immoo maalirratti hojjechuun qaba har'a jettaa viidiyoo kee irratti hojjettee chaarjii kee guuttattee yaada kee sirreeffattee viidiyoo kee dhimma kee jettee akkuma hojjetaa mootummaa assaayimentii tokko boru barsiisaan tokko assaayimentii tokko hojjetaa assaayimentii isaa sana galgala itti qophaa'ee bula maalirratti hojjechuun qaba jedhee. Kanaaf atis immoo yuutuubii kana akkasumatti yuutuubii banteetuma sii kaffala otoo hin taane maal irratti hojjechuun qaba jettee itti yaadda. Hin yaadda bar maal hojjechuun qaba tiktookii irraa waraabuun qaba moo ofii koo hojjechuun qaba moo maalirratti gottee itti xiinxaltaa itti dadhabda jechuudha. Maaliif birriidha waan ta'eef. Isa ganama hiriira qorra keessa ganama baatee immoo hojjetaa mootummaa ta'u ganama hiriira ba'ee dhaabbatee makiinaa malee baatu makiinaa malee hin galtu. Halkan baata halkan galta maaliif birrii barbaacha yuutuubiinis akkasuma banteetuma otoo hin taane jechuudha. Inni tokko immoo gaaffiin inni itti aanu sii kaffalee beekaa kan jiru naa kaffalee beeka naa kaffalaa jira jechuudha. Akkasuma inni tokko immoo abee anaafis deebisi maaloo paaspoortii irraa dhumeen biyya galuun ni danda'ama paaspoortiin koo irraa dhumee dhiqaamaas naaf hin hojjechiifne kan jedhu jechuudha. Biyya galtee deebi'uu hin dandeessu malee hanga namni tokko jechuudha dhiqaamaan isaa umatee yoo jiraate paaspoortiin isaa umatee yoo jiraate jechuudha kallattiin tikkeettiin sii kutamuun baay'ee ulfaataadha. Akka warra illeegaalii yookiin immoo akka warra seeraan ala. Amma fakkeenyaaf isheen kun abee anaafis naa deebisi maaloo paaspoortii irraa dhumee biyya galuun hin danda'amaayi paaspoortiin koos irraa dhumeera dhiqaamaa naaf hin hojjechiifne garuu galtee aareffattee deebitaa ji'a tokko siif kennan naan jedhanii madaamiin natti himi piliis paaspoortiin ishee ekspaayirdii ta'ee jira dhiqaamaan immoo naaf hin hojjetamne jechaa jirti. Biyya galtee ji'a tokkotti haareffattee deebi'uu ni dandeessa naan jedhanii jettee biyya galuudhaaf galuu ni dandeessi paaspoortii dhiqaamaa malee jechuudha galuu ni dandeessi. Garuu manicha sanatti deebi'uudhaaf immoo dirqama dhiqaamaa qabaachuu danda'e. Dhiqaamaan hojjetamuu qaba. Dhiqaamaan hojjetamuuf immoo paaspoortiin yeroo qabaachuu qaba. Kanaaf manicha sanatti galtee deebi'uudhaaf ani deebi'iita jedhee hin yaadu. Maaliif dirqama namni tokko mana sanatti deebi'uudhaaf dhiqaamaa dakkiira kan jedhamu waraqaan sirreeffamee dhaqaa fi galma darsoo marsi tikkeettiin kutamee dakkiirri hojjetameetu viizaan hojjetamee hundi hojjetameetu kan galamu. Inni kun hojjetamuuf immoo dirqama paaspoortii garuu biyya galtee paaspoortii kee haaressitee paaspoortii keessa haaressite sana immoo suuraa kaaftee isaanii ergitee isaan immoo isa paaspoortii sanaatiin iqaama hojjetanii darsoo marsii yoo sii kutan malee akkasumatti darsoo marsii amma kan iqaamaan qabne amma kan paaspoortiin irra hin jirre ji'a tokkitti eeyyama sii laatanii si galchuun hin danda'amu. Paaspoortiin ji'a tokkotti siin hojjetamu. Yoo biyya ufte paaspoortii kee ji'a meeqayyuu haa ta'u ji'a lamayyuu haa ta'u ji'a sadii ji'a tokkoyyuu haa ta'u haaressitee kaatee isa haaressite sana immoo deebistee suuraa iddoo suuraa kee jechuudha iddoo ekspaayirdii jedhu iddoo guyyaa iddoo suuraa iddoo maqaa kee iddoo guutuu isaa qabu iskaan gootee ergitaafi isaaniif jarri sun si barbaadu yoo ta'e jechuudha. Iskaan gootee gaafate isaanii ergitu iskaanii sana isaan immoo piriintii godhanii baasanii aqanii iqaamaa hojjechiisanii paaspoorticha haaraa sanaan iqaamaa hojjechiisanii deebisanii dakkii yookiin immoo viizaa hojjetanii ofitti si fudhachuu danda'u jechuudha malee tikkeettii sii kutanii harkatti sii laatanii ji'a har'aa deebita jechuun hin danda'amu. Akka ani beekutti hin danda'amu jechuudha. Maaliif jennaan hojjetamee hin jiru ka paaspoortiin ganaa asitti hojjetama waan ta'eef maalirraa si hojjetu viizaa paaspoortiin kee ekspaayirdii ta'ee jira. Iqaamaa silayyuu hin qabdu waan ta'eef maaliin si hojjetu akka illee gaaliitti si galchuu jechuudha. Galuu ni dandeessa. Garuu deebitee immoo yoo asuftee paaspoortii sana hojjechiiste isaanii ergite
isaan immoo piriintii godhanii lammataa hojjetanii siilaatan qofa deebi'uu dandeessaa jechuudha. Gaaffii na gaafattan isinii deebiseetiin jira. Akkasuma gaaffii jirus immoo na gaafachuu dandeessu jechuudha. Namoonni viidiyoon koo isinitti tole immoo laayikii gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu na jajjabeessuu hin dagatina. Obboleewwan qaalii, obboleewwan gaarii baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja jechuudha. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan walitti deebinaa nagaan naa tura.